OMN Injifannoo OMN Hawaasa Oromoo kutaan beedaa magaalaa Las Vegas fi naannoo jiraatu mara. Hawaasni Oromoo magaalaa Las Vegas jiraatu koree qindeessituu deeggarsa uummataa OMN wajjin ta'u. Sadaasa 17 bara 2021 galgala sa'aatii 6 PM irraa eegalaniin sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaa qopheessuun isaan affeeranii jiru. Hawaasni Oromoo magaalaa Las Vegas fi naannoo jiraatu martuu qophii kanarratti hirmaattanii waamichi dhiyaateera. Director Olanan OMN Muhammad Abdash Ulanan Mumme OMN Dajani Utama Zak Dube fi keessummoonni biroo sagantaa kanarratti ni argamu. Teessoon Hampeterot 4795 Dean Martin Drive Las Vegas odeeffannoo dabalataa lakkoofsa bilbilaa kanneeniin koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. 702-579-1955 702-445-9648 Kota Halero Ormofim Ormia Ratualon Hamarian OMN Notubun Sababalaf Sagale Hatan OMN Ijafim Gurraunata Korek Indesitu Saganticham Las Vegas Nevada USA Shama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya gabaabaa Injifannoo Walloo Sanbatee irratti argame ilaalchisee gabaabaa qabannee dhiyaanna. Egaa akkuma jedhee Sanbatee Wallootti waraanni bilisummaaf Oromoo fi humnoonni Tigraay Walloodhanii magaalattii to'ataniiru. Magaalaan kuni yookiin magaalaan Sanbatee egaa aanaa Jillee Dhumuugatii fi magaalaa guddoodha. Yeroo waraanni bilisummaa Oromootii fi waraanni Tigraay magaalaa kana to'atanitti waraanni guddaan akka adeemsifameedha. Jiraattonni kan nutti himanii halkanidha waraana guddaatu adeemsifame kan jedhani. Egaa waraanni sun edda xumurame booda ganama ka'anii alaabaa waraana bilisummaa alaabaa adda bilisummaa Oromoo yookiin kan waraana bilisummaa Oromoo walumaa galatti kan qabsoo bilisummaa Oromoo naannoo waajjira aanaa Jillee Dhumuugaa fi poolisii buufata poolisiitti akka dhaabbatanidha kan nutti himanii. Qabeenya uummataa immoo warra biltsiginnaatiin kaadiree akkasumas kaabinee akkasumas immoo makalaakaa warra jedhamanii waraana biltsiginnaatiin qabeenya hedduu saamamee akka fudhatanii deemanidha. Egaa jiraattonni akka nun jedhanitti qabeenya saamame kuni Finfinneen darbu Finfinnee immoo dhiyeenyatti daqqabna Jawaar Mohaammed Faasii bilisa baafna jedhan warri Walloo. Egaa kan biraa naamusa waraanni bilisummaa Oromoo fi waraanni Tigraay qabanii hedduu dinqisiifatanii kan isaanii akka jedhanitti olola karaa maas miidiyaa yookiin miidiyaa mootummaatiin ololamaa tureen hedduu keenya shakkii qabna turre gaafa dhufan garuu bishaan burcuqqoo tokkootu bitatanii deemu malee wanti isaan saaman dubartii isaan gudeedan qabeenya isaan saaman hin jiru jedhanii naamusa isaan qabanii hedduu dinqisiifatanii. Uummanni Oromoo iddoo biraa jiru jedhan warri Walloo. Uummanni Oromoo iddoo biraa jiruusi nurraa barnoota argachuudhanii dafee bilisummaa isaa gonfachuu bilisummaa nu gonfachiisutu irra jira ergaa jedhu dabarsan. Alaabaan akkuma duraan dubbadhe alaabaan adda bilisummaa Oromoo
yookiin immoo alaabaan qabsoo bilisummaa Oromoo waajjira bulchiinsa aanaa Jillee Dhummuugaa fi waajjira poolisii gubbaatti akka dhaabbatanii magaalaa isaanii sana immoo to'ataa akka jiranidha. Lolli wal fakkaatu garuu magaalaa sanarra haa fagaatan malee lolli wal fakkaatu magaalaa akka Bottee Goddaa akkasumas magaalaa naannoftuu jedhamu naannoo sanatti waraanni akka adeemsifamaa jiruuf immoo gara dugda duubaatti gara Shawaroobitti kan baqatee waraanni mootummaatii fi keessattuu warri shororkeessotaan beekaman kan akka faannoo kuni meeshaa gurguddaa gara magaalaa sanatti darbatanii yoo xiqqaatee manneen jireenyaa namootaa gubachaa akka gubatanidha. Kanaaf ammas lolumarra jirra. Jarrachiin fagaannee garuu yeroo gabaabaa keessatti Finfinnee hin geenyaa jedhanii kanaan maddiitti immoo qaamileen tokko tokko yookiin odeeffannoon namoonni iddoo biraatiin kennanii Walloon waraana keessa duwwaa marfamee hin jiru beelanis immoo waxalamaa jira. Kanaaf Oromoonni iddoo adda addaa jiranii akka nu dhaqqabanii kan jedhudha. Egaa warri yaadannoo kennan Finfinnee seennee obbo Jawaar fa'aa mana hidhaatii yeroon itti baafnu gabaabaadha. Walumaa galatti uummanni keenya dammaqee wal dammaqsee bilisummaa isaatiif haa dhaabbatu jedhanii warri Wallooti. Isaan keessaa nama tokko kan afaan Oromootiin dubbise dhaggeeffadhaa. Gara booda immoo afaan Amaaraatiinis dubbisee isinii dhiyeessina. Ammaaf kan afaan Oromoo kunooti. Bilisummaa Tigraay fi kan waraana bilisummaa Oromootiin waliin waraana mootummaa Itoophiyaatiin wal dhaa jiru jala galtee jirti. Edda baay'ee dhufaasa baay'eetu nurra bulee magaalaa karaa baanu dhabnee baraariin gadi naman baasu edda baay'ee dhufaasa dhagahamaa bulee marfamannee bullee amma kunoo amma akka bareetti to'annaa waraanaa bilisummaa Tigraay fi bilisummaa uummata Oromoo waboo jala galtee jirti. Baandiraan dhaabbattee jirti. Inni dhagahama baandiraan bilisummaa Oromoo dhaabbattee jirti. Hattuun isiin uummata burjaajessaa turte mallee qabeenya uummataadha amma mijaa'eef zaraftee kaleessuma baddee jirti. Qabeenya uummataadha makiinaa waajjiraa makiinaa hojjetaa mootummootatti jamee kenname kan waajjiraan Jillee Dhummuugaaf jiru zara saamanii osoo biyyi irratti hin naqqeen akkasumatti baafatanii jiranii silaabatti dhaqanii jiran Finfinnee dhaqanis dhaquufis yaanaa biyya uummata Oromootiif akka ba'an hin qabanii baay'ee nu burjaajessanii nama meeqa karaa reeffa fudhannuu hin dhabne amma kunoo karaa reeffa keenya isatti barbaaddatudha karaa nama wal gaafatudha karaa biyya keenya akkamitti as qabbaadha nutti jirra ijoolleen dhufanillee isaan waraanaa baay'ee nama garaa bal'atanidha waa sirraa bitatan gartee waan ati gaafatteen sirraa bitanii yoo waa ati kenniteef hin barbaannu yoo birrii malee jedhanii bishaan ejanii sirraa fuudhanii dhuganii akka hattuu ishiisanidha. Suuqa namaa cabsanii zarafanii bajaajii namaadha dirqamaan oofanii makiinaa nama dhuunfaa fudhatanii kana jechuun hin jiru. Amma gaagartee amma tokko xiqqoo nu barifuu jalqabee fakkaata. Akkuma kana uummanni Oromoo hawaasni Oromoo bal'aan gartee akka hawaasa Oromoo godina addaa Oromoo Walloo laallatee bilisummaa ofiitiif tattaafatee dhiiraa dhalaa xiqqaa guddaa jaartii heddummaa fatee bilisummaa gonfatee wal gonfachiisuu qabnaan jedha. Gaariidha. Mee alaabaan adda bilisummaa Oromoo akka gad. Jirri kun qabnee eenyutti jedhanii kan Oromooti ana Jillee Dhummuugaa jedhama magaalaa Sanbateetti jiraannaa jennaan waajjira keessan eeggadhaa jedhanii namni tokko karaa waajjirallee achiin gorree isa hattuun kanaan dura waajjira zarafanii maal godhanii hospitaala zarafanii jettee nama burjaajessaa turtes akka kijjiba tahee qaamaan ijuma keenya nagarre. Amma lolli jabaan kan deemaa jiru aanama keenya keessatti aanaa keenya amma bakki jiru aanaa magaalaa Sanbateedha kan jirru kanatti karaa amma godina Shawaa Kaabaa kanaan waldaan geessu aanama Sanbateedha kana jalatti kan bulu magaalaa Battee Goodaa naannottuu yookaan kan isaan maqaa dabsanii Jawwa Haajaniin baay'ee kanatti deemaa jira lolli jajjabaani. Marfii isaanii sanachi dhaqanii Shaaroobii kan jennuun godina Shawaa Kaabaa kan argamtu achi fixamatanii irraa asuma haleelaa jiranii amma namni baay'ee karra yaa'uu hin danda'u.
tokko hawaasni wal quunnameetuma anni jee malee baay'ee haala sodaa keessallee ammas sodaa inuma jira. Waan amma kanaatu mul'ata magaalaa Sanbateedha kanan kee jiraadhu keessatti amma. Baay'ee uummanni xiqqaa guddaan bahee simannaa jira isaanumatu akka deengada caffaatti isin godhe simannaa keenya irratti caffatti deengada waan isin haleelee fakkaatu isin godhaa. Akkasumatti gartee amma hidda isaadhaas achi fageessitee balleessinu isin dura haleelaa mataa jaalalaa kana obbo keessanii fi waraana bilisummaa mul'atti gara kanaa qabdan kana isin haleelaa karatti yaa'inaa janii miira mata miira qabu kan gartee baruttifatu barbaadu ja'a jiran malee yaatanii miira kee galtanii waan tokko ofirra ga'uun barbaadinaa janii isaanumatu tajaaje malee uummanni baay'ee kabajaa fi wanni dhansimatuu barbaada dhokdokkeen oddoo nafsiin bajaajiin maareen qophaa'ee simannaa isaaniitiif qophaa'ee turaan geenye dhabnyaa iddoo ofirraa balleessineetu boodii jennee gadda waan hin taane gatiin kaffalchiisan caffaaroo irratti jeniitu akkasii uummata tasgabbeessine. Interneetiin hojjetu tanaa gaagartee amma to'annaa isaanii jala gamta galleefoo nurraa nitorkii kutanis magaalaa Finfinnee irratti gartee obbo Jawaar Mohammad faa wajjin kan isaaf jecha ilmaan Oromoo dhumaa jiran wajjin wal agarraan jabbate jedhe. Kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya sagaleen amma dhageessanii injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo TDF wajjin ta'uudhaan galmeessee Sanbatee Walloo keessaa to'atee laalchiseeti. Egaa akkuma beektanii Sanbateen Finfinnee irraa kiiloomeetirii 262 irratti kan argamtudha. Kana malees egaa Sanbateen ammallee diroonidhaaf Sanbatee duwwaatoo hin taane Walloof naannoo ishee sana ammallee diroonidhaa fi meeshaa gurguddaadhaan akka reebaa jiranidha. Odeeffannoon gara boodaa nu dhaqqabee kana mul'isu. Akkasumas uummanni Sanbatee keessa jiru yeroo keessattuu waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa sana seene simannaa guddaa gochuu fi yeroo jedhutti kanaan dura yeroo caffaa uummata caffaatti gadi bahee simannaa godhee fi gammachuu guddaa agarsiisee diroonidhaan waan reebanii fi ammachi fageessunutti tura anuun jedhanii kan jedhudha. Kana malees egaa karaan Finfinnee fi Walloo jidduu waan cufamee fi yeroo ammaa kana uummata Walloo beelli hamaan akka miidhaa jirudha kan ergaa jiranii gabaa gadi ba'anii waa bitachuu waa gurguruun akka hin jirre ijoolleen haadholiin kan isaanii qorraaf aduudhaan miidhamaa beelaaf qorraan miidhamaa akka jiran mana isaanirraa baqatanii muka jalatti akka baqatanii jiranidha kan himaati jiranii. Kanaaf uummanni Oromoo gama danda'e hundumaan sagalee nu ta'uudhaanis akkasumas immoo gargaarsa adda addaa godhuudhaan nu maddii dhaabbachuutu irra jiraata. Injifannoodhaan garuu nurraa muuxannoo fudhachuudhaan injifannoo boonsaa galmeessinee Finfinneetti wal argina kan jedhudha. Egaa jala buunee waan Wallootti ta'uu fi walumaa galatti injifannoo waraanni bilisummaa Oromootii fi TDF yookiin waraanni Tigraay waloodhaan waan isaan galmeessaa jiran kan jala buunee isinii gabaasnu ta'a. Egaa sagantaan OMN biroo immoo itti fufu nagaan nu tura.